kunuunsi banannee mana yaalaa jira. Hospitaala dhuunfaa keessaas hojjechaa turre. Namoota waliin nama keenya banannee ammoo kunoo gabaan hin jiru. Dhukkubsataa miti ta'uu dide. Waan kun hin qabnu. Har'allee yaalaan namumti dhukkubsatee akka inni dhufu shakkii hin qabu namni yaalaan silaa dhukkubsata. Waanuma ta'uu laalla. Dokter. Boleessa. Sa'aatii namni dhukkubsatee dhufutti gurraachi qabdanii teessu as galagalaame. Nagaadha ni obboleessati. Dhagaan hospitaala dhufaa. Maal amma tasgabbaa'aa sa'i haasofnee wal amansiisuu wayyamoo? Eshi dhukkubdi godoo abbaa dandhagee isaanii yaadaa bataa bu'aa fataa. Egaa gara keessa dhufnee dhaabee furmaata tokkotti dhaageddaa beela qufaa isas. Sira qufaasis. Mallattoolee sirratti argamu. Qufaa qabda. Qufaa. Eshi. Kunoo dugda keessaa na nyaata. Dugda keessaas nyaata. Mataa. Fixeera kan nyaate. Hin binne ammallee jira. Mataa koo kanas kunoo dhuma dhabu'aafate. Eeguba abidduma jirattu. Maal kana fayyaadha moo dhukkubsataa dandeef? Egaa. Ankee dhukkubii kee fagoo miti. Maala nama birrii argachuufinas ta'e dhukkubii kee immoo dhukkuba birrii na baasisudha. Gaafan jedhu walumaa galatti rakkinni kee rakkina. Aloona manneerti. Rakkinni kee rakkina birriidha. Iddoo bukkee rakkinatti. Rakkinatti. Akkamidha yeroo baay'ee namni horiin waa kanas dhukkubaatti fudhata beektaa ispoortii immoo baay'ee isaa hojjetu fudhateetti. Nyaatas qaba. Nyaatas qaba. Kana dhukkubii kee akka gootu nyaata moo nyaachaa turratti nyaata dabalataa. Nyaata dabalataa jechuun Maal fa'a? dabalataan dhiisi nyaatni. Dabalataan nyaatni. Tokkuma nyaanni isa. Nyaata dabalataa sadan dhiisi nyaata hir'isanii nyaachuu waan jedhutu dhufee barumsa akkasii gaadha loonii si'ana maal baratame keessa. Kanaaf kanadha. Isheenaan immoo maal godhu miti gaa dhukkubii keessan hoo kana. Isheenaan dhaabbanii birrii 200 amma dhufe sii kennu dura 5 isee durii sii kennuutu gatii qaba. Maaliif? Amma shayyaa kennaa dhabee amma doktari walii galaan jiru. Yaala dhukkubsateen dhufe qabeenyaa keessa fudhachuun sun dhukkubbii kee kana birrii baasuutti xiqqoo hin jirtuti. Kana kanumarraa bilisa ta'e kanaaf namni. Meeqa isinii kennan? Qasii dhimati. Egaa maal gootaree dhibbi lama ammaa soma birrii 5 durii ga'uu didde. Kudhanuma isinii kennaa reef. Lama kennu beekaa haala mashanii yoo geessu birrii lama immoo jiru kaa. Sa'a birrii. Qarshii lama jiru. Ilaa dhukkuba keetu kana adiiramas. Waan of deebi. Akkaawuntii kosii kennaa jaallattu keessaa kee rakkisaadha. Isa kana biratti tu. Egaa kanarratti lakkinaa geessi. Isinii qoora garuu gaa. Dhukkuba keetu kana maal godhu? Ijoollee qabanis immoo Amma yeroo kumaa fudhataati. Dhukkubsataan baay'eedha arrayyaan. Galatoomaa kaa. Nama hojii walii gadi. Kana malaan kee dhukkuba. Galatoomaa. Yaadu waan nama fayyisan hin qoricha hin qabu. Tokkodha beekaan akkasuma. Telephoon keenya galataa. Saanuma wajjin fuudha. Jabaata. Jabaadha. Sheefa jabaataa inni. Jabaashee guri. Deema mana jiru duraati. Namoota yoo haasoftaa Vera. Vera. Doktor bala kami. Doktor sakit masuk dia sudah. Ya, doktor. Wah, saya tahu. Bikin apa? Beko. Sinete mukaan deh. Kono garaa keessa asfaaltii irraa konkolaataan amma kana nuusu. Garaa keessaa ni nuusa. Asirra marsatachii ta'ee waldaal.
Asii lafa walgahii konkolaataa ta'e kun hin horsaa. Bishaan calala garaatti. As calala. Hin horsaa. Fiiltarii ma keessa jiran naan jedhu. As keessa? Oo! Jireenya as keessa mee? Buddeenitti dabalatee nyaattee ta'a dabalatee. Bishaan beeku. Nama hin nyaadhu beeku doftar koo maalitti beekaa dhiishi bartii tokko. Gooftaan ishee darbatu waa osoo naaf nyaadha. Aladha. Nama waan isin bitan adda baasan nyaata. Maal nyaadhu? Dhagaa nyaadhu? Dhagaa nyaadhu? Dhagaa osoo nyaattee immoo ijaarsa mannaa keessatti raawwachaa jiraata. Ilaamee maal warra wajjin as gabbisaa doftar koo. Wajjin as keessa. Ilaala. Warroolu. Warri irra jiru ta'a. Ati waan garaan isaanii yaadee raawwachuuf dittee nani. Si ciibsa dhukkubni keessa. Si ciibsa. Annan du'aaman. Gocha gosa yaa doftora dha. Sirin dibbe namni gaashaa siruuf jiru doftora. Maalli? Biraa akkam si godhama? Akkam? Ilaa garaa makoo kana keessa na uursaa. Alalii nama tokkotu nama 8 ta'etti mul'ata. Alalii immoo waan sanaaf hin godhu ilaa as keessa amma ashaboo gurguru, dinnicha gurguru, as keessa wanta isaanii gurguru hin jiru. Dhagaa moobaayiliin gurguru, dhagaa baatiriin gurguru, manni elektirooniksii as keessa, haabiinsaa garaa bobeessa. Magaalaa xinnooodha. Maal warra garaatti Magaalaatiin dhoowwatta? warra garaatti naqalanii garaa bobeessaa gochuu kana miidhoftu. Maal warra keessa gabgoodha. Kan biraa fakkii nagatti. Gaafa rafu saanduquma reeffan argaa. Akkam akkas taa'ee kubbaa keessas taa'utaa? Maaloo. Kunoo mannillee warra meesiisedhaan faga jalaa natti fakkaatu. Kiristaanoo. Kowaasii kiristaanoon dhiitu kubbaa miilaa kiristaanoon dhiitu. Amman sagalee hin qabu. Dhibee keessattu kana teessanii seenaa qorachuu irra faranjii iddoo keessa wal dhiittu laatu. Maal jettee mamiitti ofii kubbaan keessatti taphattu jettee? Kubbaan miilaan taphatu as keessatti. Walga'iin addina keessa. Caffee afayaa'iin caffee Oromiyaas keessatti walga'ii gaggeeffatu. Manni murtii addana keessa. Bakka. Kan dhibu dhukkubee machaa ta'uu guddina magaalaa irratti. Guddina magaalaa ta'ee waan hin beeku qabu. Magaalaa xiqqoo keessa teessee waa'ee guddina magaalaa. Akkan godhu amma si waan godhu qabu. Ergaa dabarfadha doktor. Qoye inni dabarfadha. Reeffa goome namoota warra bishaan gamaatti si haa dhufan. Bunatti immoo akkuma akkasii. Turime. Ati maaliif dhufte? Maaliif dhuftes? Hundee dhaala irratti waliin gajee ijoolleen koo. Mana murtii miti. Mana murtii miti. Ammati yeroo akkasittu dhaala irratti waliin loliin mana murtii deemtee himachuu sirra ture kun mana yaalaadha abbaa ko. Utuun fayyaa qabu yeroo hin dhal'a ture. Gurbattii dhumaa tokkotu ture. mataa jabaata malee mucaan kun of garraame maa. Nuti taa'ee qoodanii lattis. Dhiibeen du'aa. Du'a rakkoo qabu. Qabeenyi walaa kennaa. Jiru godhadhu kana. Anis booddee argisan hin jira. Dhiibdee akkasiin jiraadhu beekaa wanti lama. Waan mana taasau qabdan asitti taasaa jirtu. Ammati dhibee kee shingorsa. Tole. Dhibeen kee daawwaa tokko hin barbaadu. Tole. Daawwaa ija tokko. Tole. Qoricha jirti ijoolleen si'ana madaanitii warri sun daawwaa ija tokko hin barbaadu kun. Tole. Amma akka gootu Tole. jaalaluma namaa qabaadhu. Yaada kee kana jijjiiree. Tole. Tole. Ilaalcha kee kana jijjiiruu yaada. Tole. Garaa kee keessaa waan namaa baasee. Warra wacamu. Maal loo saaxinii malaala. Doktor ko. Tole. Kuno jarri warri jiraataa jiranis garaa koo keessa. Homaa waliin galanii wal nyaatu wal ciratu. Dubartittii seena shawwaafatte. Siyaada dinnichaa wajjin kunoo ija wal keessaa baasuuf deemu. Nangu gaafa isaan achi wal Keessa keedha. gaafa isaan achi wal gajaamee doktor ko. Lubbuu isatiin dhabamu dhufan lubbuu. Otuu isaan achi hin baane lubbuun bahuu dhiise. Jarri moo? Jarroota achi hin baane. Maaloo ba'an karaa isaanii wanta irratti. Abaan. Amma bahu. Amma waan isin jedhu qofa. Ish.
Tole, 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 Tokkoffaa irratti tole, yaada kee kana qajeelfadhu. tole. Eessatti hin qajeelfadhaa dhuftu? Naacha kee kana yaada qulqulluu godhu. Tole, maaliin qulqulleessuu? Ammatii birrii abbaa 10 abbaa 200 yoo wal bukkee kan isa kan fudhatu. Qarshii abbaa lamaan sawaaraadha abbaa ama 5 fudhatana. Ilaala. Iddoon atti lama fayyinaaf deemaa jirta lama. Abbaa maallaqa qarshii abbaa 200 fudhadhaa dhufu tormaanii xiqqoomsaa miti. Ilaala. Rakkina kee jaalala birriidhaan keessa. Tokko sama keetti naan taphachaa oole. Ganama hoggannaan jechaa ture birriin jaallatame. Wantoota akkasiin jedhanii. Qabeenyatti dhiiseen du'aadha yaaddoon kee. Torko kunoo buna rangadee daarii abbaa daangaa abbaa musgaanee fudhatte. Innis biraawus hin mararu yoo nuti jiraate rakkoo maal. Isa kana maalee torkomi ijoollee seenaa teessee mana achuu barbaadde biyyoo seema geessu. Sila maaka jedhu. Amma daawwaan allattaniire. Daawwaan koo sommaadha. Fayyeedhaadhe. Qabdu dhiisi. Amma keessa kee namaatu sitti dhaga'ama ture. Tokkoon kaasaa dhugaa mi'a isaanii saafata. Sharaa eeggachaa jiru. Kaasaa kaasteetti seenee yaada. Seen shukkurtii ganama fatte. Silumaa on jarjarti. Dhuftee ganama fatte garaa qobeessa. Kaafteetti seen. Shunkurtiin Kaasaa jiru. kaasaa jiru. Waa xiqqootti siidanii warra shaboos akka kaasanii. Amma dhiisme yoo yaada birrii ana keessaa bahe. Maallaqamu. Waa'ee maallaqaa na keessaa bahe. Ilaan booda. Laaftoon dhumbi konkolaataa wata laafatu. Waan garaa nama deessa wayii dhufta. Aduma gootu na waraana. Ammoo. Bodee isaatiin na waraana. Ammoo. Dhaggeeffadhu keessatti. Mala. Haata shabo. Haata shabo. Jirti. Eessaan bahe. Sokkiteetti. Sokkiteetti. Nagaan mana geerattee bilbilte. Wanti guddaanii jaalle. Nama dursuu birrii jaallattu. Kanamma fayyina kee kanaaf jechaa. Na dhaggeeffachaa jirta? Fayyina kee kanaaf qarshii tokko sirraan barbaada. Qarshiin tokko maallaa goota irratti hin jiraachuuf na guddaa. Isiniin ta'u dhuftoo. Qarshiin tokko sirraan barbaada. Qarshii 500. Qarshii tokko maallaa goota. Qarshii 500. Maallatti baaftanii? Elaa wanti guddaan fayyuu keedanii. Fayyuu keedanii. Jaalala birrii qabdati garu. Jaalala birrii qabda. Amma irraanfatte. Ani amma garuu jaalala birriin qabu. Qarshii tokko sirraan barbaadu. Qarshiin tokko maal naa godha jireenya koo jijjiira. Qarshii tokko. Qarshii 500 naa godha. Maalaa saaraa. Lakkoofsan beeku fakkaata. Qarshii 500. Qarshii 500. Hojjeteenii waa'ee waggaa tokko hojjete buukii keessa irra gashaara kaayi. Doktor qarshiitti ganaan butanii xinnoo. Ta'u gaadha kuutii garuu 600. Inni sirra akka isa wayyi. 600. Nusoo sinduuqaa akkanni 5 illee wayya ture 600. Akka 500 kaffaluudha moo jaasanii kaffalee tokko. Gara 5 yoo sinduuqaa ture. Deebii seerti immoo kaabuma fudhadhee tokko kan 600 kaffalee mana itti galaamne. Lakkoofsan ariitii lakkaa'u ariitii. Amma jaalala birrii keessaa bahamee mayyuu harka keessan tokkos jechaadha. Ilaa dhukkubichatti sin deebisuuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eebbiseen hojii kenne doktor. Ani immoo qoricha kanatti eebbisee sii kennuudhaan yaada tokko tura. Fayyadaniitu Amma mi utuun shaakolkee natti tola. tokko irraanatti kennaa bishaan. Jaama 5 irratti waliin galu. Jaama fudhadhaa. Lakkii. Jaama fudhadhaa. Waanuma galee fi anaafis siifis 5 wayyaati qabi. Isa gaamii kennaame. Doktor gorsaan maallaqa namarraa fudhatanii waaqoo isiniif haa kennu. Maala Ulfaadhaa immoo waaqoo isiniif haa kennu. Jiraata keessatti deebi'uufi. Rakkoon qabu. Kunoo rakkoon qabu ulfaadhaa waaqoo isiniif haa kennu. Kubbaa miilaa kiristaanaa hundeetu ammana sagalee hin qabu. Dhibee keessantu kana teessanii seenaa qorachuu irra faranjii iddoo keessa walii itti laatu. Iddoo keessa humni. Tokko
Jaartii seenaa mashagoo fatte siyaara dinnicha wajji walitti buutee gara keessa. Kagaan achi osuma lubbuu mata dinna bu'uun kaan.